Osmaan Bey baalatti aaree jira. Akkasuma Jeerkutaay fi Booraanilleen wal lolanii jiru. Akkasuma Orhaanii fi Alaaddiin Beyilleen wal lolanii jiru. Amma maatiin guututti faca'ee jechuu ni dandeenya. Gama biraatiin Alaaddiin Osmaan dhiisee eessa deeme? Kilaawudiyuus kaarvaana kam irratti duule yookaan geejjiba kam irratti duule? Karaa biraatiin ajaja Mongool amma iyyuu Kilaawudiyuusii fi namoota kaan doorsisaa jira. Karaa biraatiin beeksisa keessatti Balahaatuun Haliimaa yookaan Pooyinaa haala isiin keessa jirtu argitee jirti. Kanaaf gaa Balahaatuun maal gooti? Kana waliin waraanni guddaan dhufaa jiraachuu isaa isiniif kaafna. Sababni isaatis beeksisa keessatti Akjaakoojaa arguu dandeessu. Akjaakoojaan gara Osmaan Bey deemee itti hime Kilaawudiyuus akka isa eegaa jiru. Kanaaf waraanni guddaan uumamuuf jira. Kanumaan wal qabatee Bugum Haatunilleen haalata waraana kana dubbataa jirti. Haalata Bugum Haatunillee isin waliin mari'anna. Kanaaf gaa kanneen dubbanne kun hundinuu xiinxala keenyaa kutaa 188 beeksisa tokkoffaa keessatti argama. Kanaaf warroonni Alaaddiinii fi Orhaan wal loluun isaanii kun isin mufachiisee viidiyoo kana laayik godhuudhaan lakkoofsaan dabaltanii nu beeksisuu dandeessu. Kanaaf gaa warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan asumaan subscribe godhaadhaa, share illee godhuu hin dagatinaadhaa. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jecha intro gabaabaa booda walitti dachaana. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 91911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oro Riikard Dibbakee. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya walitti dachaanii jirra. Egaa akkuma beekamu xiinxalli keenya torbeen kan deemu gaa xiinxala duraan kan kutaa darbee kana kaasuu turre garuu amma jijjiirree jirra gara beeksisatti jijjiirree jirra. Kanaaf gaa beeksisa keenya kan torbee kanaa keessatti yemmuu laallu yookaan kutaa 188 beeksisa takkaffaa keessatti jechuudha wantoota jiru jira. Akkuma darbee yeroo darbee isinii kaafnee turre xiinxala keenya viidiyoon sun waan koopiraayit yookaan seera YouTube daangessa jedhanii irraa kaasaniif chaanaalarraa hedduu ibsinee turre. Warri Facebook irratti daawwattan Facebook page keenya irratti daawwattan hundi keessanii beeytanii xiinxalli keenya parsantaa 100 yookaan 99 milkaa'ee jira. Irra guddaan dhugoomee jira. Kanaaf gaa akkasuma xiinxala torbee kanaallee isiniif hinnee jirra. Xiinxala torbee kutee keessatti wanni takka kan isin yaadachiisuu barbaadu Alaaddiin Bey fi Orhaan Bey akkuma waraana keessatti wal lolan jennee turre waraana keessa wal lolanii turanii akkasumatti illee Soofiyaallee ni duutii hin duutuu ennee beeksifnee turre wantoota garaagaraa gaa xiinxala san keessatti kaafnee jirra. Saniif gaa xiinxalli keenya kan torbee kutee haalaan milkaa'ee jira jechuu barbaanneeti. Egaa xiinxala torbee kanaa keessatti illee wannoonni nuti isinii kaasuu barbaannu Alaaddiin Bey fi Orhaan Bey wal lolanii turanii iddoon isaan itti wal lolanillee waraana keessatti raawwatamee ture. Akkuma beektan gaa seenaa kana keessatti lolli akkasii raawwatamee ture. Haa ta'u malee garuu lolli xiqqaan sun gara guddatti lola guddatti jijjiiramee ture isaan biratti jechuudha. Yoo laaltee lola keessatti yemmuu laaltan lola xiqqaa fakkaata. Garuu erga galanii booda lolli san haalaan guddatee namni gaa lola sanillee akka guddatu godhe Orhaan dhufee dhawuusanii lola keessatti dhawuusanii odoo silaa yaada dogoggoraallee Alaaddiinillee akka qabu taatee dubbii san sababa saniif fudhachuu didee dhawuusan irratti badii guddaa waan fideef jechuudha. Sababa saniif Alaaddiinillee fudhachuu didee eegas booddillee Goonjaa fi Olofiiraallee yemmuu waliin haasoon bara akkana lola keessatti dhoyee jennaanini Olofiiraalleen akkamina tana sitti nimnee jettee ni turte. Kanaaf jechuudha Olofiiraalleen cal jettee jechuu barbaadeeti bakka sanitti jechuudha. Bakka sani badii hojjetee jira jechuudha. Jechuun walitti dhufeenya isaanii jechuudha balleessee jira jechuudha. Lola san kan xiqqaa ture lola guddatti jira jechuudha. Garuu kunillee booda furmaata ni argata. Sababni isaatti illee yeroo kanatti diinni hedduu waan dhufaa jiruuf diinonni garaagaraa waan dhufaa jiruuf gara Osmaan Beyitti jechuudha. Sababa kanaaf dhimma kana ni fudhata jechuudha. Kanaaf gaa faca'insi isaanii kun jechuudha faca'insi amma uumame kun jechuudha ijoollee isaa keessaa tokko ta'uun hubatamuu qaba yookaan dirqamaa jechuudha ijoollee isaa keessaa. Garuu Alaaddiin Bey dhiisanii jiru. Yookaan biraa deemee jiru. Itti aansee eessa deemu Alaaddiinoo sanas isiniif himna. Keessatti gara dhumaa irratti isinii himna. Turtiin keessan dhufaan haa ta'u isin jecha. Garuu toora seenaa yoo ilaalle sana booda Alaaddiin Bey fi Orhaan Beyilleen lolli kana kan agarsiifame diraamaa fakkaata jechuudha. Xiqqoo baay'eedha.
sababni isaa kana dura Orhaan Bey fi Alaaddiin Bey namni hundinuu akka ta'e ni beektu wal lolanii hin beekan garuu sun hin danda'amu. Orhaan Bey dirree keessatti hafee Alaaddiin Bey ammoo duuba deebi'uun san akka tapha jechuudha yookaan diraamaa wayii fakkaata. Kun dhugaadha garuu seenaan sun fooyya'uu danda'a ture. Amma akkamitti garuu seenaa sana fooyyeessuu danda'aniidha wanni nama dhibu. Kanaaf jechuudha gaa kutaa darbe keessatti bakki dhugumaan akka diraamaatti fakkaatu bakka dirree waraanaa keessatti tapha akkasiisan lola xiqqaa fakkaatu san gara guddatti jijjiiran san hedduu garuu diraamaa fakkaata. Isin birattuu akkam yaada keessan koomantii irra naa kaa'adha. Maaliif jechaa jiran beektanii lolli san lola guddaa sin fakkaatu nama duraan walitti aarii qabuu sin fakkaatanii isaan kun akkamitti jechuudha yeroo tokkotti lola tokkicha san irratti nama duraan walitti aarii qabulleen eeyyeen dubbiidhaan wal barbaada aariidhaan wal barbaada sanuu keessaaf obboleeyyan faan akkas ta'uu ni danda'a. Garuu ammoo namoota guyyaruma tokkotti jechuudha nama walitti aarii hin qabne nama walitti mufii hin qabne yeroo tokkotti jechuudha akkas irratti raawwachuun san barreessaan seenaa kanaa yookaan barreessaan fiilima kanaa xiqqoo waan ariifatee natti fakkaata jechuudha. Jechuun waan adeemsa keessa ta'uu qabu ariifachiisanii hojjetan natti fakkaata. Garuu ta'ullee gaa yeroo kana keessatti Beeyimii fi kanneen biroo fi loltoonni Alaaddiin Bey waliin turanii jechuudha. Inni haala kana keessatti illee Orhaan Bey humnaan asirraa yoo fudhatame lola akkasii ni danda'ama ture. Yookaan Alaaddiin yoo Orhaan jechuudha humnaan yoo deeme jechuudha. Garuu akka tasaa Alaaddiin Bey akka seenaan kun jedhutti Orhaan Bey lola keessatti dhiisee jechuudha. Dhiisee deeme jechuudha. Fiilima keessatti jechuudha. Loltoota isaa baraaruuf barbaade inni garuu. Amma Orhaan bakka sanitti badii guddaa qaba. Sababni itti Yuusuf illee du'uu danda'e sababa Orhaanii jechuudha. Maaliif jennaan lolli erga nama wajjin lola seenan tokko keef duuba deebi'u arke inni bakka san dhaabbachuun qabu ture sila of duuba deebi'uu qaba ture. Garuu inni lollee waan injifachuu qabnu jechuu ture bakka sanitti illee Turkii kamitti nama baqataa jechuu ture. Isaan lachuu gaa yaaduma sirriirra jirraaf ifta'anii beeytaa rakkinni bakka kana jira. Garuu lola cabanii jiran tokko lola namni duubaan itti seene tokko humni dabalataa ittiin dhufte takka tajalqabaa cabsanii jiru. Garuu ta duubaa waan itti dhufteef jecha achi keessa dhaabbachuudhaan sababa sanitti lubbuu Yuusuf illeen achitti shahidee taatee jechuudha. Kana jechuudha sababni guddaan of tuulummaa yookaan akkuma Alaaddiin jedhu sanitti jechuudha. Inni achi keessatti yookaan ifdaadu yookaan wanta jechuudhaan achi keessatti sababa sanitti namoota hedduu lubbuu wareegamtee jechuudha. Alaaddiin Bey ammoo namoota san hunda baase. Sababni guddaan ibiddichitti darbame san nama hedduu madeesse waan ta'eef rakkoo guddaa kan fide ibidda sani waan ta'eef yaa'ugaa kanaaf isinoo meekkam jettan. Akka yaada keessanitti Alaaddiin immoo Orhaantu balleessaa qabaa jettan koomantii jalatti deebisaadha. Yaa'ugaa garuu itti aanseetuma akka beessa keessatti mul'atutti erga lola san booda jechuudha Alaaddiin Bey gosa keessaa bahee jira jechuudha. Lola san booda gosa keessaa waan bahu fakkaata. Garuu gosti sun gosa naannuma sanii yookaan haalaataa Usmaan keessuma odoo jiru jechuudha. Odeeffannoon iddootti wal quba qabaatan jechuudha. Odoo fagaatee jechuudha naannoo biraa san dhaquun taane fakkeenyaaf naannuma san gosa kaayii qofa keessaa bahee malee gara fagoo hin deemne jechuudha. Haalaataa yookaan odeeffannoon waluma quba qaban. Fakkeenyaaf gosa akka Soogootfaa deemuu danda'a jechuudha. Ammaaf garuu gosa kaayii keessaa ni baha. Alaaddiin Bey gosa kaayii keessaa bahee jechuun yookaan gosa kaayii keessaa kadhate yookaan Beeyimiin raayyaman fudhate bahee jechuun yommuu wal lolanillee bifa saniin bahuu danda'a beeyta. Kanaaf jechuudha inni kadhate achi keessaa bahee jechuun jeerkutaay illeen isa waliin deemuun dirqama yookaan wajjin deemuu danda'a jechuudha. Usmaan Bey ammoo kanarraa bu'aa akkamii argachuu danda'a yookaan bu'aan inni argatu maali? Mee isinitti haa himnu. Yaa'ugaa sirrumatti gara fuulduraatti lola guddaa ta'uuf jira. San beekamaadha. Maaliif jennaan fiilima gara dhumaa irratti Oljaay Toohaan yookaan humna guddaan san Oljaay Toohaan humna guddaa qaba inni dhufaa jira. Lola guddaa ta'uuf deema. Jaanii gara dhumaa irratti Soofiyaan sababa saniif jecha dhuftee jechuudha. Fiilima gara dhumaa irratti kutaa 87 gara dhumaa irratti Soofiyaan sanii jecha dhuftee waliigaltee taasisuu barbaaddee waliigaltee san Usmaan fudhachuullee didee garuu karaa Haliimaatiin yookaan Pooyinaa san akka kannuufiif jecha waliigaltee san irratti waliigaranii jechuudha. Kanaafuu lola guddaa san irratti teessoo akkasii lolli guddaan lola dhiironni muraasni ol ta'an jedhama yookaan dhiirotni muraasni injifatan jedhama lola guddaa san keessatti. Sababni isaa carraa sana dura ati waraana guddaa Kilaawudiyus Usmaan Bey akka ajjeefamu argineerra yookaan Usmaan Bey akka kiyyootti galu. Garuu diraamaa kana keessatti waraanni guddaan hangam akka agarsiifame argitee ta'uu qaba yookaan argitee jirta. Kana waliin kanaan akkaataa Mongoolonni kanaan dura dhufanis waraanni guddaan Mongoolota akka jiru himamaa ture yookaan waraanni guddaan Mongoolota akka dhufaa jiru himamaa ture jechuudha. Fiilima dabre keessa yookaan diraamaa kutaa darbee keessatti akka waraanni guddaan dhufaa jiru himaa jiranii jechuudha. Kanaaf gaaragaan isa kanaa Koojaa Bey dhufee Usmaan Beyitti waraanni guddaan akka dhufaa jiru yookaan Mongoolonni akka dhufaa jiran yookaan akka dhiyaachaa jiran Usmaan Bey beeksisee jira jechuudha.
garuu yeroo Usmaan Bey kana namoota biroo fi balaa haatuun itti himu isaan garuu akka beeyin wanti hamaan tokko akka dhufu itti himeera jedheen. haa ta'u malee garuu kun dogoggora xiqqaadha. Garuu barreessaan iskiriiptii yookaan fiilima kanaa gareen baay'ee akka ta'e nutti himaa jira yookaan warri fiilima kana qindeessan jechuudha. Fiilima keessatti illee akkaataa beeksifamu jirutti akka waraanni kun hedduu ta'u jiru yookaan waraanni Oljaay To'aniin dhufaa jiru kun akka guddaa ta'u jiru yookaan humna guddaa qabu himaa jiranii jechuudha. Kanaaf Soofiyaan faanillee yookaan warroonni kiristaanaalleen ofirraa ittisuu hin dandeenyu jedhanii kanaaf humna dabalachuu barbaadanii jechuudha. Seenaa keessatti maaltu akka deemaa jiru fi akkas qofa nama hin hubachiisu yookaan hin hubatamu. Maalumaafuu gaa bugum haatunilleen waa'ee waraana kanaa akka dubbachaa jirtu isinitti himnee turree jechuudha. Bugum haatunilleen jechuudha. Akka waraanni kun dhufaa jiru isinitti haa himnu. Akkasuma Usmaan Bey illee waraana akka seenu hin shakkisiisu. Sababni isaatillee gaa akkuma arkitan beeysa keessatti bifa gaariidhaan jechuu akka inni seenu beekamaadha jechuudha. Koojaa Bey fi Hasan Bey waliin ta'ee jechuudha. Ijoollee isaatii fi loltoonni gaa hedduu wal dhabanii jiru. Ni beeytanii beeysa kana keessatti yookaan beeysa kutaa 188 keessatti hedduu wal dhabdee fi wanni kana kun uumamee jira. Waraanni illee faca'uu jira jechuudha. Sababa saniif jecha Hasan Bey fi Koojaa Bey akka waraana seenan hin shakkisiisuu jechuudha gaa. Kanumaa wal qabatee gaa Kilaawudiyuus illeen isaan irratti duulee ture. Akkasuma nama hunda ajjeesee baasii hafee of biratti waan fudhate fakkaata yookaan geejjiba kaarbaana balleessisan akka waan boojuucha keessaallee of biratti fudhatee fakkaata jechuudha. Bakka nagaa isaa dhaqee Usmaan Bey illeen mormaa jira jechuudha. Sirrumatti garuu kun akka mul'isutti Usmaan achitti ni duula. Waraanni uumamuu mala bakka sanitti jechuudha. Sababa saniif jecha walitti bu'anii jiru jechuudha. Waliigaltee Soofiyaan dhuftee waliigaltee goote san isaan sababa isaatiin diigamuu mala. Amma garuu lola kana keessatti Usmaan Bey fi Orhaan Bey waliin achitti ni haleeluu danda'u jechuudha. Alaaddiin Bey waan achii baqatee jiruuf Orhaan Bey fi Usmaan Bey waliin loluu danda'u jechuudha lola san. Akkasumas yeroo Usmaan Bey fi akkasuma Bey kiyyotti galan yookaan Orhaan Bey kiyyotti galan Usmaan Bey fi Orhaan Bey maaliif jennaan jarri duraanuu kiyyoo qopheessuuf jecha kaarbaana san haleelan. Saniif yommuu kiyyoo kana keessa Usmaan Bey fi Orhaan Bey galan Alaaddiin Bey akka deebi'u hin shakkisiisu. Akka nutti dhaga'amu beekamaadha kun. Maaliif jennaan Alaaddiin Bey numa deebi'e. Maaliif warri guututti gizaa booji'aman innis deebi'ee Usmaan Bey fi Orhaan Bey deeggaruun isaa mirkanaa'aadha jechuudha. Asitti deebi'ee jechuudha. Gaafa Alaaddiin Bey Usmaan Bey fi Orhaan Bey rakkoo kana jalaa baraaru sana booda ifa ta'a yookaan wal dhabdeen san ifa ta'a. Wantoonni hanga ammaatti raawwataman sun garaa isaanii keessatti ni hafa yookaan wal dhabdeen san isaan warra kanaan dura lola akkanaa kana wal lole waan hin ta'iniif garaa isaanii keessatti ni hambisan. Garuu immoo dhimmicha kana xiqqoo ni tasgabbeessu jechuudha yookaan wal lola kana ni tasgabbeessu. Inni lammaffaan gaa Oljaay To'an ni dhufa. Garuu Oljaay To'an caqasuu mee waan tokko waa'ee isaa mee isinitti haa himnu. Ammatti garuu galuun isaa ni danda'ama moo dhufuu ni danda'a jennee hin yaannu. Garuu ammatti waan dhufuun fakkaatu. Lola guddaa waan qabuuf xiqqoo waan ammatti dhufuun hin fakkaatu. Sababni isaa guyyaan taatee akkanaa Usmaan Bey akkamitti tokkoon wal argee hin beeku. Eeyyeen haa ta'u malee intalli agarsiifamte yookaan intalli dhuftee jirtu sanilleen baay'ee dulloomteetti. Eegaa gama kanaan yoo tilmaamne Oljaay To'an innillee nama haalaan dulloomaa fakkaachuu danda'a yookaan fakkaachuu qaba. Maaliif jennaan intalli isaatiifis sababni isaa intalli isaa yookaan intalli Oljaay To'anii fi ilmi intala isaalleen waan nama gurguddaa san ta'anii jechuudha. Oljaay To'an yeroo du'u umriin isaa meeqa akka turelleen seenaa keessatti himamee jira. Sanaaf jechuudha haala dubbii yoo ilaalle intalli isaalleen duutee ilmi intala isaalleen kachitti du'an sanilleen nama gurguddaadha saniif ta'uu danda'a jechuudha. Egaa kan itti aanu gaa Soofiyaan Usmaan Beyitti akkuma itti himte sanitti pooyinaa akka kannituuf yookaan Haliim egaa akka kannitu himtee turte balaa haatuun isilleen wajjin jirti pooyinaa fudhachuudhaaf barbaaddi. Garuu Soofiyaan pooyinaa araarfachuudhaaf yeroo dhiyootti akka duutu doktoroonni natti himanii jetteeni turte. Garuu isiin kun sobaa haga bara dhufuutti yookaan ganna dhufuu yookaan ammoo siizinii ganaatti aantutti waan jiraattu fakkaata. Kun soba adiidha. Garuu muciyyoo garaa laaffifachuuf jecha mararfannaadhaaf jecha pooyinaa jijjiiruu barbaadde yookaan kana gaafachuu dandeessee jechuudha. Pooyinaa fayyadamtee Usmaan irratti deebitee fudhachuuf yookaan Usmaan irratti duuluudhaaf
yaada qabdiisiin akkas jennee yaadna gaa nuti illeen Usmaan Bey illeen gaha carraa kana fayyadameen illeen pooyinaa yookaan haliimee fudhachuu barbaada fakkaata akka jirutti gaa akka mul'atutti rakkoon guddaan fuuldura keenyatti eeggachaa jiraachuu mala akkasumatti illee deebii pooyinaa fayyadamuudhaan yookaan haliimee fayyadamuudhaan Soofiyaan Usmaan Bey irratti injifachuu barbaaddi jechuudha fakkaata gara biraatiin muciyyoodhaan lola keessatti waan yookaan guyyaa itti himtu san waan waa hunda addaan baaftee itti himteef akkanaan siif jechaan jiraadhamnaa min jetteeni turteeni bifa saniin gaa muciyyoo tanatti fayyadamuu dandeessi fakkaataa gara biraatiin garuu kan nama ajaa'ibu pooyinaan yookaan pooyinaan beeyisa keessatti mataa isii keessatti arguu dandeessu haala isii yookaan beeyisa akkaataan isiin itti beeyisa keessatti deemaa jirtu balahaatun yommuu laaltu jechuudha bizaantii fakkaattee jirti yookaan akka bizaantii yookaan akkaataa dur itti jiraattu san bifa saniin deemaa jirti balahaatun gaa yommuu ilaaltu Maariyaam if gubbatti arkite yookaan Maariyaam arkite jechuu barbaadeeti yeroo ilaaltu jechuudha beeyisa keessatti yommuu dhokottee ilaaltu pooyinaa ta'e isaan ja'anii san haliimeedha jechuudha yommuu ilaaltu balahaatun jechuudha isii argitee jirti waan ta'eef egaa kutaa as deemu yookaan beeyisa torbee dhufuu kana keessatti wanni mul'ate balahaatun illee waan nama rifachiisuu ni jiraata isilleen mul'ata san keessatti kan mul'atutti wanni sirraa nama rifachiisus ni jira haliimaallee gaa yommuu balahaatuniif galtee wantoota dogoggora hojjechuu dandeessi akkuma kanaan dura beeytanii hojjechuu dandeessi garuu balahaatun illee mufachiisuu dandeessi garuu ammoo gara boodaarratti gama balahaatun ta'uun ishii hin oolamuu jechuudha gonkumaa jechuudha dogoggora gosa tokko garuu uumuu ni dandeessi isillee jechuudha dogoggora tokko uumuu ni dandeessi jechuudha garuu waanuma fedhees ta'u Kilaawudiyoositti Soofiyaan akkam jettee itti himtee turte Usmaan Bey gara intala isaatiin akka ajjeesuu barbaaddu itti himtee turte Kilaawudiyoositti kanaaf dhugaadhaa isheen pooyinatti ni fayyadamti jechuudha beekamaadha osoo hin beekin immoo Soofiyaan akkamitti akka dhukkubsattee akka nama dhukkubsatee fakkeessitee mararfannaadhaaf yookaan rifannootaan jechuudha haalata haliimee argiteedha jechuudha akkasuma kutaa dhufu keessatti akka itti fayyadamtu hin shakkisiisu jechuudha pooyinatti yookaan haliimeetti jechuudha Soofiyaan karaa kanaan gaa Usmaan Bey miidhuuf ni yaalti jechuudha haga dandeessutti kanaaf hordoftoota keenya xiinxalli keenya kan guyyaa irraa kana fakkaata egaa yaadota garaagaraa yoo qabaattan yaadota keessan koomantii irratti nu barreessuu dandeessanii warroonni Alaaddiin Bey fi Orhaan Bey Jeerkutaayii fi Booraan Bey wal loluun isaanii akkasuma isaan lamaanii mul'ate malee loltoonni gara Alaaddiin jiruu fi loltoonni gara Orhaan jirulleen akka wal lolan hin shakkisiisu sababa kanaaf jecha gaa isinoo yaadni keessan maali gabaabsaati koomantii irratti nu barreessaa warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaala kana subscribe godhuu hin dagatinaadha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh